keessattuu intelligensii keessa bika adda addaa waraana keessa waan turaniif sharri wayyaanee zulmi wayyaanee uummata keenya irratti dalaguu irra beekan. Jabinaaf laafiinis illee waan beekaniif jarri kun as bahuuni qabsoo Oromootiif ni tumsa. Ni amannaa hin amannu sarrabbi dhiifna osoo waan biraatiin miti. Garuu Oromoo yoo ganaan hoo Oromoo yoo shawwadan hoo kaja'u Oromooni zabana kanatti isaan dhiisaati durriyyee Shaashamanneetiif dirree dhawaatuun shawwaddu Oromoo amma qabsoon Oromoo bakka namni shawwatu bira dabartee jirti. Nama Oromoo amma jiru kana itti kijibdee bahuu hin dandeessu. Sossobdee bahuu hin dandeessu. Dhugaa isaa ittiin ta'e karaa inni deemu ati barbaade qofa yoo siin ta'e yoo deemte harka bahuu dandeessa. Harranii shawwata jettee waa afaan mi'eeffatte. Borra koo keesseenta keessattuu immoo politikaan kuni kaa politika bulchiinsaa governance jennuun ni jira resistance kan qabsoo kan jennuun ni jira. Isaan amma politika bulchiinsaa keessa jiran. Karaa isinii baafna jedhanii yoo waadaa galan borumtaa karaa gaafatu manni. Lii poolisii sirraa dhooyinee abdiileedhaan araaramnee hin jenne. Abdiileen dhufee weerarre yaa kijibdichee jetteen abbaa warri abbaa gadaa wal ga'anii. Kanaaf kijibanii bahuudhaaf yoo kijiban karaan hin jiru. Kalammata yoo nu galanoo bidiruu cabxuu sanitti yoo deebi'an dantaa isaaniiti. Bidiruu nuti wanni qabu godhuu qabnu maali? Bidiruun teenya jalbaan teenya jabaachuudha qabdi. Miseensa OPDO miliyoona 5 irra Lammaa Magarsaatii fi Abiifaadhaaf har'a ka barbaachisu qeerroo 5,000. Humni isaanii OPDO irraa dhufu. Humni isaanii wayyaan irraa dhufu. Humni isaanii qabsoo bilisummaa Oromoo irraa dhufu. Qabsoon bilisummaa Oromoo jabaattee deemnan warra isaan daranii dhalchiti. Qabsoon Oromoo laaffattee deemnan warra Muktaar Kadiirra hamaadhaati as uumti. So hojiin keenya kan ta'uu qabu maali? Nu kijiban moo nu kijibanii kana shakkaatuma shakkaa hojiin teenya garuu sochiin isaan kana dhalche sochiin jijjiirama ganaa kana isaan keessatti arraban leentaatu fide gara onnetti gara dhukaatti akka bu'uuf qabsoo teenya jabeessuudha. Uummata keenya jaaru ibidda san jara itti shiduudha. Wayyaanee laaffisuudha. Laamsheessuudha. Amma booda hiree sadi qofaa jira biyyaniif. Only 3 choices. Tokko hiree gabaa xiqqaadhaa kunis wayyaaneen qalbii akkuma ammoo viidiyoo xiqqoo qalbii argatteetti bi'aadeen qalbii argatteetti wayyaaneenis qalbii argattee jijjiirama mirga ummataa kabajaa biitii gara dimokiraasiitti akka ceetu yoo godhan riifoorm kan jennuun jijjiirama osoo sirni sun jiru jijjiirama dhufu. Amma tokko Oromiyaa keessatti arguu jirra amma tokko naannoo Amaaraa keessatti arguu jirra. Jijjiiramni tokko kana kan dhufuu danda'u. Hiree isaa garuu xiqqaa. Kalammaffaa revolution warraaqsa. Sirni sun guutuutti jigee sirni haaraa dhugaaf haqa uummata Oromoo eegu ijaaramu. Kan sadaffaa sirnaa fi biitii sullee addaan jiguudha. Disintegration. Hiree sadii jiraa jechuun amma booda if duuba deebi'uun hin jiru. Amma booda dictatorshipii deebi'uun hin jirtu. Amma booda hin jirtu akka duritti. Amma sadan kana keessa nuti sadan kana keessa kadhumaa hin barbaadu. Maaliif biitii sun jiinaan nurra jiiti. Ajaa'iba. Uummanni akka keenya biyya sanitti dolomame uummanni akka keenyatti miidhame hin jiru. Dirqama biyya nu miite sanii mootummaa nu miite naannoo sanii nu miite sanii tiisuudhaan nurra jigu jira jechuudha. Maaliif isaanii jecha osoo hin ta'in jiigumsi biyyaa nullee miidhuu waan danda'uuf nullee waan nu jiisuu danda'uuf ofirraa ittisuu qabna jechuudha. Kan filannoon dura riifoorm kan jennuun sanii osoo danda'ame gaarii. Osoo wayyaaniin amma waan tarkaanfilee akka OPDO fudhatu kana fudhattee saffisaan gara dimokiraasii ka deemtu taate silaa gaarii. Garuu jarri mataa sin qaban eega qaallichi paaswoordii jalaa fudhatee du'e. Walii sin dhaga'an namaa sin dhaga'an. Wadala kabbaa abbaa isaa iyya kanatti deeman kan wanta akka hin galleef. Dhiifa manaa godha sheekotaa fi keessotaatu abbaa isaa iyya arrabsuun halaali naan jedhan. Kanaaf hogganan qaban beeyda nama hoggana qabu waliin loluunu namaa tolti. Nama hogganan qabne ka waliin dhageenye tokko asiin tokko baqqalaa hiika
tokko ni kamiin jee murteessa tokko abalu maal godha warra watak wal dadhabanii wal gahii takka guyyaa afurii yaamanii torbaan tokko itti fitee addaan galanii dhufanii ammallee deebi'anii guyyaa 10 taa'u jiran wal dhaga'u dadhaban ammallee rabbiin gurra isaanii walitti haa cufu wal dhaga'u tan immoo kasaan dhoorge tokko qabsoo Oromooti lammaffaa du'aayiif kadhannaa Oromoodhaati jechuudha kanaaf ayyoonni abboon sheekonni kadhannaa itti jawaachuudha qabdan maaliif amma solaa jibbitu amma solaa nyaattu hoggaa isii wal nyaattee wal jibbite nuunu dabarti garuu immoo wal nyaattee dhiini isaanii nutti faca'ee akka ija nun jaamsines immoo of eeggannoodhaan deemuu qabna jechuudha kanaaf rifoormiin sun wanni amma OPDO yaalaa jirtu kuni kabaadeen wajjin yaalaa jiran kuni qabsoo teenya ni tumsa malee hin miidhu yoo akka isaan hawwanitti galma gahanii sirna kana jijjiiranii kaaqa namaa eegu taate Oromoon bare abalumaa angorra bahe abalumaa bu'ee miti Oromoon waan masadii barbaadde nan dhiitin nan nyaatin nagaa nan dhorkiniidha yoo danda'anis gaarii yoo ammoo yaalii ammaa kana godhanii kan dadhaban taanes nu gaarii maaliif beektaa qaawwi xixiqqaan biyya sanii banamu nuti qophii ittuma guuttataa deemna jechuudha makiinaadhaan yoo makiinaa barra hoggaa inni achi siqate shibilliquma jala kaa'e akka utuu hin deebine OPDO hoggaa isin achi siqite nuti shibilliquma jala keenya akkas hin deebine osoo dhiibnu osoo deebinu sirnicha achi hin geenya jechuudha. Reform derailed is revolution. Kana OPDO beeku qabdi wayyaanis beeku qabdi warraa jijjiiramni reformiidha jijjiiramni amma isaan godhaa jiran kun suuta banaa deemna jaan kuni makiinaa hamtuu takka dhaabuu hin dandeessu maaliif fireenni mootummaa sanii citee jira jechuudha saffisaan deemuu qabda yoo saffisaan deemte bakka takka bu'uu dhabda amma fakkeenyaaf mirgoota amma xiqqoota Oromiyaa keessa banan kana ni cufna yoo jedhan ummanni duruu waan wal jaaree jiruuf daaraa isaan godha kanaaf waan amma isaan keessa jiru kana wanni ittiin qabu kabiraa namni keenya hubadda amma garuu immoo wayyaa jirti malee OPDOon qabsoo bilisummaa Oromoo galmaan geessi yaada jahu abaddan gurra keessaa baafadda har'aas abdiin kan jiraachuu qabu uummata keenyaaf qeerroo keenya irratti yoo qeerroon teenya baatte yoo uummanni Oromoo jabaate yoo hayyuun Oromoo ol dhaga'e tarsiimoodhaan yoo masa qabne OPDOon meeshaa qabsoo Oromoo taatee faayidaa fayyadaa deemuu dandeessi ammas nu fayyadaa jirti fakkeenyaaf hoggaa daangarraa nu duulan hogganni OPDO amma jiraachuu ammaa kun jiraachuun poolisii Oromiyaa milishaa Oromiyaatti akka fayyadamnu uummata keenya cinaa akka hiriirsuun nu gargaara so wanni isaan keessa wayyiinni dhufuun nu gargaara garuu wayitti nu baasu ka wayitti baanu yoo nuti jabaannee deemne qofa garuu wanni hafuu qabu tokko jira Oromoo keessa an qofti Oromoo karaan anjee qofti Oromoodhaaf ta'uu qaba ana qofaatu Oromoo bilisummaa baasuu qaba Jawar Mohammad kalee ni faarfama arra keessarra faarfamu yoo dhufe miila sakaaluu qaba hell no ta'uu qabu kun namni narra saffisaa yoo dhufe harkaan dha'uuf hin qaba gaazaan fe'adha kan dhuuf hin qaba si galee namni kalee gootaa biflee cimaa ta'e arra yoo xiqqoo duroome dunyoomuu danda'a namni kalee ittiin abdatan ganuu danda'a darreen kalee diina jala fiigu hiree argatee gootoomuudha danda'a namni kalee diina tajaajile jijjiiramni uummata keessa dhufuun akka uummata as dhufu godha seenuma teenya keessatti haa fudhannu qabsoo teenya warri jaaree bar warra gariin jeneraalota warra turetu hoggaa argan rabbiin hoggaa dammayse uummatatti dhufe oo kalee achi turte achi deebiin jenneen uummanni keenya yaa kiyya takaleetiif sii dhiise arra na tajaajile ta dabarte gundo ta haftee guddoo jaa Oromoon gama himaa ammas yoo taate waan gaarii isaan dalagan harka dha'uu fi deeggaru waan hamtuu isaan dalagan harkaan dha'u yoo dandeenya kararratti tolchu kararratti deebisu yoo diidan immoo kararraa maysu wanni wayyaaneenis namni keenyas beekuu danda'u jira namnu amma booda OPDOon jirtus diina tajaajiluu hin dandeessu OPDO haaraas warri jaarrachuu barbaadu amma booda wanti OPDO jedhamu jechuun tultullaan diinni afuufee uummata keenya ittiin saamamu Oromiyaa keessa hin jiraatu hireen bitamaan Oromiyaa diinaaf ittiin dhiitu ittiin saamu hin jiraatu amma booda dhaabni kamiyyuu
Dhaabni kamiyyuu biitti feete haada duuba jiraattu. Humni feete maa duuba hin jiraan. Ameerikaan OPDO'n biraatiin jaarradhee hojjette. Faransaayiniin jaarradhee hojjette. Amma booda zabanni alagaan tuubboo Oromiyaatti dhaabee tuubboo Oromoo Oromiyaatti dhaabee Oromiyaa ittiin saamu cufatee jira. It's impossible jechuudha. Kanaaf kana bifa sanii ilaaluudhaa gaafii dhufee OMN akka miidiyaatti dhaabota jiran kana maa walitti hin finnee way carraa ini kopheen nurra dhume hedduu carraa kanaaf Oromoo an waaniin danda'u isinitti hima waaniin godhuu danda'u isinitti hima ni yaala yoo milkaa'e milkii waliin agarra yoo milkoo'e namooti dhiibna dura akka dhufnetti waan akkanaa yaala turre siisaa ibsaa tokko hayyuu guddaadha umrii isaa guutuu jaarmootuma siyaasaa addaan ciisan kana walitti fidasoo jedhu ibifu booda akirame warraa isa kana hoggaa eegallu wanni ilaalle maali political incentive takkaahu dantaa jiru jijjiiruu qabna hoggansa kana jijjiiruu akka dadhamu taate hoggansa murnootaa kana jijjiiruu akka dadhamu taate ummata isaan addaan hiranii qircatanii nyaatan kana qabsoosaa jalaa laamshan san kana jijjiiruu qabna jedhe ummata yeroo muqaaftee jirti mataa dadhabne miila walii hiina jedhe ummata keenya irratti tooftaalee adda addaatti ka biyya keessaas ka biyya alaatti irratti duula cimaa hubannoo isaa kaasuu hamilee isaa kaasuudha gabaa chirichaaroo murnoonni ittiin deeman san jalaa cufne Oromoon jumlaa qofa bitachuu akka qabdu ummata keenya hubachiifne ummanni keenya isaarra murni tokko otoo dhufe namni dilli kun hin dhufu abbaan fedhe otoo dhufe hin dhufa hin dhufu namni har'a abbaan gandaa tokko yoo dhufe taaziyaa miti jettiin Oromoon nama amantii nama oofu nama gandaan oofu nama murna kanaan oofu osoo nama gattaa'ee hoogganaa tokko arrabsee namni hundi ka'ee bara jaalatanii jibbanii Oromoon waan akkasii waan akka nufitu akka jibbitu waan gooneef har'a biyya keessattis alattis nama waan tokkummaa dubbatu nama waan tokkummaa dalagu nama waan Oromoo fayyadaa hojjetu kan diinarratti dubbatu OPDO hojii jala hiriira Oromoon maaliif waan Oromoon jaalatu gabaa Oromoo santu gabaa tokkummaadha gabaa jumlaadha ta'e jechuudha. Ala kanatti sayyaan miila walii hiine miila dadhabnaan duwida walii hiine jaarmayoota hawaasaa adda addaa keessattuu hawaasa jaaruudhaan addunyaa irratti mataan miila hidhamee fi duwida walii dhufe kana maal uuma beeyta yookaan morma jala isaa wal qixxeessa yookaan fuut godhee firraa darbaa jechuu amma wanni ta'u jiru qabsoon Oromoo biyya galtee ijoolleen dargaggeessi bakka hundaa bahuuni hoggansi qajeeluu dide fuut jedhee tufamee jira uummata keessa hoggansi waa hojjechuu danda'uu fi hojiidhaan agarsiisu uummataan fudhatama argataa jira kanaaf wanni nuti godhuu barbaannu ani waadaa isin hin galu ammas murni fedhe hojii hojjete ni deeggara kataa'ee dubbii odeessu gurrachi uffanne birayaan maaliif ummanni Oromoos ta'e ummanni kun wareedhaan hin bilisoomu hojiidhaan malee ummanni ibsa ejjannootiin hin bilisoomu hojiidhaan tarsiimuudhaan masakamuudhaan malee kun immoo hojiin guddaan ittiin boonnu yoo jiraatu waggoota dabran kana keessatti ummanni keenya ka biyya alaa ummata hojiitti amanu ummata gahee isaa dagalee qabsoodhaa ta'uusaa beekee dagalee ta'uudhaaf akka dhabbamu godhuu dandeenya ummata keenya ka biyya keessaatis eegee re'ee kaabaluun kiyya jaalabaluun kiyya maaliin kiyya achii bilisummaa helikoophteraan naa bita jedhee eegu osoo hin taane bilisummaan isaa awwadaa'ee keessa akka jirtu bilisummaan isaa amboo keessaa dhufuu akka qabdu hoogganaan isaa qaaqee akka jiru hoogganaan isaa booran keessaa akka bahuu qabu qabalee isaa keessaa alaa osoo hin taane godhe jechuudha har'a Oromoon ganda hundatti hooggana qabdi fakkeenya tokko isin agarsiisa torban dabree hiriira jeequmsaa uumuu yaaltee wayyaaniin hunda isaa ka to'atee ijoollee teenya kararra naqe manguddoo Oromooti dargaggeessa Oromooti miseensa dhaaba tokko illee miti qabsoo tana fuuneeti murnoota harkaa fuunee qabsoo Oromoo kanneen Oromoon abbaa itti ta'e kanaaf wanni ilaala fakkeenyaaf gargaarsa uummanni keenya naannoo Somaaliitti irraa buqqaa'e jaarmee gargaarsa tokko biyya alaa biyya keessa hin qabnu ture garuu uummanni keenya ala eegu gargaarsa alaa eeguu waan dhiiseef walirratti abdachuu waan eegaleef yeroo muraasa keessatti ummata dila san qubachiise maallaqa dila san wali guuruu danda'e jechuudha. Kanaaf gaafiin amma dhufe kuni ani amma booda sa'a takka daqiiqaa takka murna walii fiduudhaaf hin balleessu sa'a takka yoo waltaanii dhufanii ummata keenya gargaaran nice
yoo kaani akkuma wal nyaatanitti haa ta'ani uummanni Oromoo diina nyaachuutti biiziidhaan isin jaalatooma. Biyya keessaa fi alarraayis guuramee jira. Kanaaf yoom guuramaadha gaafiin tiyya yoom hojiirra oolaadha maalinni guurame kuni gaafiin tiyyata lammataa immoo Oromoo daangaarra jirtu ni poolisiin hedduu fixaa jirti keessaafuu karaa naannoo keenyaa sanii karaa baasanii fi karaa dhiyaatiin illee weeraraa jirti. Ummata keenya ka daangaarra jiru kana hidhannoon akkamitti isaan bira gahuu qabdi nuti hoo maal isaan gargaaruu qabnaadha. Nuti wanni isaan gargaaruu qabu waan ifa jiru. Namoonni beeku Oromoon namo amma wallahi mucaan amma irraa agartan kuni yeroo lama kanne yeroo lameen kanne tuni waan bitu garuu immoo hamidoonni kanneen garuu Oromoon keenya meeqa baaste. Kanaafuu hin tuffatina waa gargaaruu irratti gaafiin tiyya tasateessa communitiin Oromoo ta Faransaay jirtu gargaarsa uummata Oromoo dargaggoota Oromoo as jiruuf humaa godhutti hin jirtu. Kanaafuu communitiin keenyas akka keessatti nu ilaalamu gaafii sadeen kanarra obbo Jawar gaafadhee galatooma isin jira. Dhaabbattoonni addunyaadhaa warri akka fannoo diimaa kanneen rakkoo hatattamaa waan gale addunyaa irratti deemanii gargaarsa godhaa namaaf godhaa turan sun garuu ani nin beeka waa'ee isaanii isaan nama humna qabu qofa gargaaranii Oromoo miliyoonni cinaa miliyoonaatii ol qabeenya ifirraa dirqiidhaan zarafamtee fudhatamtee duuba gartee ajjeefamtee kunis qaama irratee dirre gannaqamee taa'u san akkamitti akkuma dur nu laalaa Oromootu laalaa turan akkuma dur baqattoota Oromoo Suudaan irraa baqatanii baraa keessa dhumaa turan lolli irratti banamee mooraa adda addaa keessatti SBL'dhaan barreen 80 keessa waa hedduu jira. Kana hundaa'u gaafa san hunda Oromoo leessa namni Oromoo maqaa dha'u hin jiru jechuudha. Akkuma sanitti isaanis gurra nurraa qabachuu isaanii itti fufan moo wanni nu gargaaraa jiran takkaa'u nu gargaaran jaamee wanni qajeelamu ni jirtiidha kana gaafiin tiyya. Ummata naannoo Somaaliirraa buqqaasanii karaa Oromiyaarra fidansanii hanga yoomanii akkasitti caakkaa keessa ijoollee fi daa'imni achi jiraatanii fuula duraaf maal godhuu barbaachisaa akkamitti akka isaan qubatan yaanni isaaniif mala dhaamee maal ta'uu isaanirra barbaachisaan jedha. Kanarraan ammoo lafti Oromiyaa bakka adda addaa keessa bal'oon ni jirti silaa ummata san fuudhanii waajaaranii fi qubsiisanii ijoollee fi daa'imni dubartoonni rakkina adda addaa gubbaa jiranii hanga yooma achi turanii kama yaada keetiitiin maal jettaa obbo Jawaariin jechuu barbaada. Akkuma barattoonni yuunivarsiitii Jigaa fi Qabri Dahar achi deebi'uu akka hin dandeenye falmaa guddaa qabsoo guddaa goone akka Oromiyaa keessatti ramadan godhanitti ummanni keenya kunis Oromiyaa keessatti qubsiifamuu qaba. Ummanni keenya jibboommata Somaaleen qabu. In fact wanni hedduu nama gaddisiisu biitii Somaalee Itoophiyaa keessas haa taatu Somaaleen tun Jibuutiis dabalatee Moqodishoo fi Hargeysa hedduun warri as keessa jirtan ni beektan warri umrii xiqqoo turtanii bakka Oromoon itti baqataa turte bakka Oromoon jiraachaa turte. Ummanni Somaalee obboleeyyan keenya ummata gaafa rakkoo itti fiine gaafa rakkatan isaanis gaafa dheebotan nutti dhufaa turan jechuudha. Kana kan godhu wayyaaneedha. Kanaaf ummanni keenya bakka bineensi kun jirutti naannoo sanitti deebi'uun qabu. Maaliif nam kum lamaa dhibba shanii oliitu bakka inni jiru hanga ammaan beekne ka du'eef ka jiru addaan baasuu hin dandeenye jechuudha. Haala kana keessatti ummata keenya achi deebisuu hin dandeenyu hedduun immoo deebi'uun dirqamallee miti deebi'uun. Gara fuulduraa eega lafti nagaa taate booda ka barbaade deebi'ee achi haa jiraatu malee ammatti hojiin hojjetamuu qabu. Ummata kana bakka isaanii hanja'uu fi bakka isaan deebi'anii itti bultii isaanii ijaarrachuu danda'an irratti qubachiisuu danda'uu qabna. Namni hedduun achi dhufe kun daataan guuramaa ture. Namni kun eenyu dalagaa akkamiitti irra ture ogummaa akkam qaba daldalaarra ture moo hojjetaarra ture moo waan akkamiiti asitti yoo bifa kamii yoo qubsiifne daddafee dalagaa eegaluu danda'a ka jedhu qorannaan godhamaa jira. Akkuma amma obboleettiin na gaafatte jettetti lafti Oromoo bal'aa jira. Waan amma yeroo hedduun halluu keessa uummanni Jimmaa fakkeenyaaf lafaan ganaa kawayyaaleen qabattee wata kan godhanii jira koottaa irratti nama nuu qubachiisa nuu fida kajaa jira. Uummanni naannoo Finfinnee asitti alagaan nutti heddummaatti nuu fida jetti manguddoon lammaa bara dhaqaniiti ganama galgala nuu fida uummata buqqeessan as nuu haa ta'ani. Uummanni Adaamaadha. Uummanni Baale amma Arsii kana keessa lafa bal'oo jira qonnaa. Qotullee yoo beekuu baatan mana gaafata manguddoon na bilde jarri kun bar naggaatee fi kana qotuun beekan jennaan
ni barsiifna nuti qonna isaan barsiifna isaan nagada nu barsiisanii nu fida jedha ummanni keenya fiduu dinnaan amma ummanni makiinaa meeqan midhaanii fi fe'ee arra deemee achitti isaan gargaaru jiran jechuudha bakka jiranitti kanaaf koreen sadarkaa jiddu galeessaatu dhaabbatee jira koreen sun saffisaan hojjechuudha qaba harkifannoo jira maaliif haalli isaan keessa jiran hamaa ta'uu qofa osoo hin taane isin bakka keessa turtanii jiruun bakka abdii nama kutachiifti kanaaf ummanni keenya akka abdiin kutanneef ummata kana saffisaan qubachiisuun priority number 1 dhimma Oromoon yeroo ammaatti akka guddaatti qabattee deemuu qabdu keessa ummata kana yoo qubachiisin qabsootti illee qalbiin teenya guututti deebi'uu hin dandeessu maaliif osoo namni keenya deebootu osoo namni keenya qilleensa keessa rafuu jiru qalbii takkaan deebinee qabsaa'uu hin dandeenyu jechuudha kanaaf ummata kana qubachiisuun marsaa qabsoo itti aanu ce'uuf illee hedduu barbaachisaadha maaliif torban dabran kanatti fakkeenyaaf uummanni keenya akka hiriiraan baane hunda orgaa jiru turreef keessaa tokko tarkaanfii uummata keenya qubachiisuu kanarraa distract nu godha jennee waan yaadnuufi kanaaf yoomuma kan jedhu gaafii gaafatamuu qabu yoomuma kan jedhu amma ta'uu qabu amma garuu immoo amma baatii 3-4 deemna jarjaraan gara tokko deemuu qabu foos qorannoo ta'uu qaba maqaa qorannootii fi qophiitiin garuu lafarraa harkifatee namni keenya ajiraatu qabu ijoolleen mana barnoota deebi'uu qabdi daldalaan daldala seenuu qaba namuu dalagaasitti seenuu qaba kanaaf amma dandeenyetti dhiibbaa irra goonaa koree wajjin koree achi jirtu irratti illee dhiibbaa ni goonaa gama hundaan irra dalaynaa isinis bakka hundatti gaafii kana kaasaa uummanni keenya kan biyya keessaatis kan dhiibbaa godhuudha qaba uummata keenya kan daangarra jiru hidhannoo akkamitti gahuunitti jirra haruu waan takka beeka uummanni keenya kan daangarra lola muddee irratti godhameefi lola baatilee asaanan kana godhame irratti garaagarummaa guddaa ture jechuudha lola muddee bara dabre godhame irratti humnaan nu caalanii nama keenya hedduu miidhanii karaa keessatti illee dhiiban marsaa itti aanu irratti taakkuu takkas hin seenne jechuudha humni liyyu poolisii keessattuu command structure sadarkaa hooggansaatitti hanga tokko sadaffaadhaan hir'atuutitti godhame jechuudha humna xiqqaa miti akka rifatanitti keessattuu falmaa naannoo Moyyaaleetiin godhameen kan Baaleen godhameen kan Jaarsodhaan godhameen injifannoo guddaa dura godhamee sadarkaa humni naannoo san jiru barbaachisaa taanaan keessa seenee dha'uu danda'a sadarkaa amma jirutti akkuma booyyeedhaa san osoo nu obsin horuudhaan dhufte jechuudha kanaaf kana morra dalagu jiru kanumaan qabatee qawwee akkamitti alaanuu galchitu hin galchinu wala maali qawwee dilaatu Oromiyaa keessa jira ilmaan Oromoo 500 oltu qawwee alagaadhaa baadhatee deemu jira namnummaan akka Oromoo qawwee harkaa qabu hin jiru amma yoo qawwee lakkooytan nama kana Oromoo dhiitiif leenjisatan Oromoo irraa diina dhiititti leenjifanna jechuu jijjiirre okay tooftaaf tarsiimoo mordofnu wayyaanee ni kuufeefna kan yaaddeena sochii ummataatiin mass mobilization mass movementiidhaan garuu biiti hambultu sodaa qawweetiif sodaa rabbii qofaani lamaan kanaani namni kan wal bulchuu danda'u kana gochuudhaaf ammoo humna waraanaa qabaachuun barbaachisaadha kan ammoo usneetuma kalee akka waggaa jaallan keenya qabsaan saniititti qofa ta'uu qabu jechuudha kalee isa wanni gobeelletti ijaarran faan san dhaabuu barbaachiseef Oromoon irra caalaan kataataaqii kamaalii kun tokkoffaa xiqqaa ture qawwee harkaa qabu namni kan qabulleen ifuun beeku ture har'a kan qabu hundi hiree dhabeeti malee diinatti garagalchuu barbaada amma halkanii guyyaa kawai waan waraanni keenya ilmaan Oromoo waraana guddaa keessa jiran akka diinatti ka'anii qacaleef hin kunneef jechuudha san qofa osoo hin ta'in achi keessa rakkoon fakkeenyaaf poolisoonni Oromiyaa yeroo ammaa tarkaanfii guddaa fudhatanii ilmaan Oromoo ajjeesuu dhiisanii jiran sabboonummaaf dadammaqiinsa amma qabanii diinatti achi garagalchaa yoo jenne diina hanga tokko galaafatan haa taatu garuu osoo hin bilchaatiin nyaachuu taati zayituuna tokko osoo hin bilchaatiin yoo ilkeetti dhaabde ilkeeteetu irra buqqaa an biyya zayituunaatiin dhufe so dubbiin hanga bilchaattutti garasitti dhiibamuu qabanii kanaaf hedduu nama yaachisu yaadanii qabna qophaa'anii irra san qofa osoo hin ta'in wanni biraati uma jijjirti jechuudha ani yaachi zirzir kiise qaddaallee an jawsan taati ka gara dhaabbattoonni addunyaa maaliif nun gargaarre ka jedhu kan gargaaraa jiran ni jiran fannoo diimaa fakkeenyaaf kan masqalatti jetti hedduu nu gargaaruu jiran maaliif galata balballeessuun gaarii miti hoggaa namni keenya dura dhufe irraa kaasi cinaaksan hoggaa dura temporaarii hoggaa dhufanillee kan masqal hojjetaa ture irra caalatti akkuma jennetti hojiin gama saniin hojjetamus sensitiiv waan ta'eef halaakuunii fi lallabuun hin barbaachisu
amma reessatti lubbuu namaa baraaruu irratti dadaritti shaashamaneetti bakka namni keenya qubateetti illee gargaarsa guddaadha godhaa ture qe'ee masqal gahaa miti garuu hedduudha gargaaraa turan wajjin hojjetamaa ture jechuudha. Dhaabbattoonni biraa kan waan kana gargaaruu qaban maaliif hin hirmaanne kan jedhuuf laafina keenyaa fi shira diinaati. Laafina keenya irraa hin dubbachuu barbaada. Namni keenya ka inni jiwa keessa dalagu dila biyya sanii fi ala kanaas. Yaaboo ni sodaata namni keenya ka waa damoozii isaa wayyaa'e ni sodaata. Ni doonyasi sodaatullee namni keenya. Warri inni jiwa keessa jirtan biyya sanillee jirtan amala tokko jira. Yoo waa'ee Oromoo dubbadhe dhimma poolitikaati jedhaniiti hojiirra ari'anii. Oromoo lubbuurra ari'uu jiran inni poolitikaa sodaate dhaabbata ifii keessa jiru kan itti murteessu nama keenya hedduu jira bara kan dhaabbata addunyaa kana hogganu akka daayirektaratti. Saniif fayyadamee gargaaruu dhiisee ka dhokatu jira Oromoo isaatu dhoofatu. Irratti hin dalayne malee rakkoo guddoo kaatastrofik ta'e kana dhaabbileen addunyaa hedduun gargaaruu danda'an turan. Isaan irratti hin dalayne. Kanaaf isaan gurmeessuun isaan dammaysuuf irratti hojjechuu qabna ilmaan Oromoo waan kana keessa jiran. Uummata keenya irratti dalayne uummanni keenya rabbi galanni haa ga'u hedduudhaan gargaaran. Maal gara kuma miliyoon 600 oliitu walitti qabamee jechuudha. Hanga ammaa uummanni keenya baqatee lubbuun hin baane. Ajaa'iba bara. Rakkoo uumameen waan xiqqaa misila akka ta'u doktoroonni keenya Wallagga irraa kaasi Walloo irraa kaasi ka'uudhaan dhaqanii namni keenya akka balaa dhukkubaatiin miidhamne gargaaran jechuudha. Haa taatu immoo gama addunyaatiin gama shira mootummaatiin akkuma isa beektan biyya sanitti CSO jedhanii jaarmeonni gargaarsaa kun hedduudha to'ataman. Sababa kanarraa kan ka'e jaarmeonni addunyaa hedduun biyya san keessa waan hin jirre